Hallelujah. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Nagaan Waaqayyoo isiniif yaa ta'u jaalatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo. Addunyaa kamirratti kan argamtan yeroo kana nagaan isiniif yaa ta'u. Baay'ee dhiifama gaagaarraa akka carraa ta'ee mana jijjiirrachaa jira. Waaqayyo du'a nu oolchee salphina nu oolchee kinoo dabbasaan koo akkas fakkaata. Manan jijjiirrachaa jira. Mana gaafin jijjiirradhu garuu viidiyoo kana akka hordoftan kanaan barbaadu. Waaqayyo gooftaan nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee sammuu sirriidhaan jiraachuun keenya eebba guddaadha. Amma na duubatti kan argitan kun kichiniidha. Lafa kichinii kana jigseen amma kanarraa diigeen kutaa biraatti iddoo biraatti jijjiirrachaa jira jechuudha. Waaqayyoon akkanaa kadhattaniin barbaada. Egaa amma kinoo akkasiidha. Garuu sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya akka qabnu, lafa akka qabnu, mana akka qabnu dubbate. Kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaadha. Gooftaa galateeffadhaadha. Nagaan isiniif yaa ta'u biyya keessa kan jirtan, biyya alaa kan jirtanii. Maaliif amma viidiyoo kana hojjedhaa? Kinoo kanas diddiigan jira. Shee kanas diddiigan jira. Maal jechuudha? Iccitiinsa da'uun godoon lafarraa kana in diigna. Ishee waaqarraatitti kan bira ijaarranna jechuudha. Nu biyya waaqarraa mana qabna. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee manaa gaaf dubbatu maal jedhee dubbate? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti gooftaan maal jedhee dubbate? Mana qabdu jedhe, biyya waaqarraa mana qabdu. Godoo kottu meeshaa kottu. Neeski nee. Nea. Nee ba'uunatti yooni nagarre linnaawaraanu nee. Nea. Dhiifama haadha manaa kottu. Kottu. Haati manaa koos na wajjin jirti. Nagaa isinii dhaamuuf har'a miidiyaatti baanee irraa kinoo mana geeddarachaa irra. Ne. Yeroo isheenis na dubartii kotta. Yaa mana jijjiirrachaa jirra. Nagaan Waaqayyoo isiniif yaa ta'u nagaa isaaniif dhaabimi. Maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Godoo biyya lafaa kana akka dhiisnee deemnu dubbata. Kanaaf biyya lafaa kanarratti abdiin godhatinaadha. Waaqayyo gooftaan nu eebbisa. Lafa kanarratti manni lafa kanarraa kun akka diigamu dubbata sagaleen Waaqayyoo. Warri Kiristoos Yesuusiin qabdan biyya waaqarraa mana akka qabdan, lafa akka qabdan, dhaala akka qabdan sinitti himuufi yeroo kana miidiyaa hunduma hordofaa kan jirtan egaa toora peejii kootiin haa ta'u nagaan isiniif haa ta'u jechuu jaallannaa. Gammadaa viidiyoo kana hordofaadha. Lekki gaafa viidiyoo kana hordoftan maaltu isinitti dhagahamuu qaba? Waaqayyo akka biyya waaqarraa mana isiniif laate, biyya waaqarraa immoo akka mana qabdan, Waaqayyotti gammaduu akka qabdan dhagaa baay'ee. Nee maamaa nee. Nee caama argina. Caama argina tolo nee. Mimi. Nee tolo bay. Mimi arginu zi. Dhiifama biyya waaqarraa godoo akka qabdan, mana akka qabdan, gammaduu akka qabdan sinitti himna dhugaadha. Amma viidiyoo kana waraabaa kanan jiru godaantuudha nu. Maal kana jechuun godaantuudha. Nuyi mana qabna. Kiristoos Yesuus irraa iddoo qabna. Iddoo nuu kennametu jira. Dhaala nuu kennamee jira.
ዋን ዱበቶ ቀማት ወይ በአማርኛም ቢሆን ተናገሪ ሰላም ጠይቃቸው ሰላምታሽን አቅርቢ ቶሎ በይ ጫማ አጥልቂና አውሪስ ከዛ እኔ እሰራለሁ ቶሎ በይ አውሪያ ተቀ ነጋንስ ሰላም ለእናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች እኛም ሰላም ነን። ቤት እየቀየርን ነው። Ergaa mana jijjiirrachaa ta'ee egaa mana jijjiirrachaa irra waan ta'eef dhiifama maamaa wajjin jirra nagaan siniif yaa ta'u hayi bara Auri au benar Isso salam nagaan siniif haa ta'u ziqumina na desi atalki kanaaf biyya waaqarraa godoo akka qabdan biyya waaqarraa godoo akka qabdan buleetti keenya masii gooftan si eebbisu biyya waaqarraa akka godoo qabdan sinitti haasa'uu barbaanna በእውነት ደስ ይበላችሁ በጌታና በጣም እንወዳችኋለን በብዙ ተባረኩ እና ሲፋገሉ ወርቂና መንግስቱ waaqayyo gooftaan biyya waaqarraa mana akka qabnu dhaala akka qabnu sitti dubbachaa jirra yeroo kana waaqayyo dhaala keenya waaqayyo qabeenya keenya waaqayyo beekaadha dhaala qabna rakkoon biraa nurra darbeera kiristoosiin nagaadha galanni isaaf yaa ta'u gooftaan sinaa eebbisu asiin hojjechaan jira waan ta'eef na hordofaa waaqayyo nu kadhadhaa gooftaan sinaa eebbisu shalom ciao bhai shalom bhai ciao bhai I love so much baay'een sin jaalladha I think እና gooftaan sinaa eebbisu hojii hojjechaa jirraa hojjan biyya waaqarraa dhaala qabna sababii ta'eef gooftaan sinaa eebbisu ne ciao bhai ciao ciao bhai Zorba bak sen güzel bunu. Koy. Ya bak. Mana kamna ala kamna Kristosi Tuhan
sati semani injiru ore manama Evangelicha ifamina kutingu dada anis gazin nisu wadada anis gazin nisu wadada Jesus ko La fonadu arada badedu ijiko fagolala ijiko fagolala Orum sumangura vametu mani sami bana malala inni suni singama wagni jenna maltu isaf dadabama Wui inni suni singama wagni jenna maltu isaf dadabama Amen, 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 amen. Duresi goftaan gamne hiree gaarii irra ciise abjuu walalaa bula. Yeessi goftaa qabummoo nagaa boraafateetu samii banamaa laala. Duresi goftaan gamne hiree gaarii irra ciisetu abjuu walalaa bula. Wui! Yeessi goftaa qabummoo nagaa boraafateetu biyya banamaa laala. Inni suni singama Wagni jenna maltu isaf dadabama Inni suni singama Hallelujah Rasi godanga menaga Namu Yes, you got that Gamona, Gabara, the me banamolo. The rest of the gamne. I got it up to Valabula. He has sick of Tagabumana, Gabara, to Sami Valabala. The rest of Tangamnes, I got it up to Valabula. Yes, I got tongue of the man, I got it to the me manamala. Yes, I got Tagabu. I got it, the me manamala. Yes, I got tongue of me. I got it, of you, Valabula. Biyyi keenya waaqarraa Kiristoos Yesuus nagaa keenya Qoftaan sinaa eebbisuuf baay'een sin jaaladha egaa hordofaa kan jirtan sagantaa kana
Amen, 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 amen. Gorum zanguna bame adumane zami bana malala. Zami bana malala. Zami bana malala. Agabura badedumani zami bana malala. Barana malala. Barana wailala. Inni kunis, inni sunis ingama. Wagne janama. Uy, 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 uy. Inni kunis, inni sunis ingama. Wagne janama tu izabda dabama. Amen, 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 amen. Galata finne dumnerra, galata finne dumnerra. Galata finne dumnerra, bojulle sasabanera. Galata finne dumnerra, galata finne dumnerra. Galata finne dumnerra, bojulle sasabanera. Amen, 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 amen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 no na 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 ne. Da 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 da. Ya ijoollee harka rukutaati, ya ijoollee harka rukutaati, waaqa faarsina ililchedaati. Ya ijoollee harka rukutaati, ya ijoollee harka rukutaati, waaqa faarsina ililchedaati, waaqa faarsina ililchedaati, waaqa faarsina chu. Waaqa faarsina ililchedaati, waaqa faarsina ililchedaati, waaqa faarsina ililchedaati. Asii miti fagoodha biyyi keenya, asii miti fagoodha biyyi keenya. Yesus gooftaan waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu na hordofaa yeroo xinnaa booda nan dhufa daqiiqaa gabaabaa booda shaaloom. Harkisaan itti naasufee murtee darbuun danda'u sinnaa kaasee jechaatti jette gaafate isaamaan nama milka koo ani shaakku sinaan mane ani galmaanaan gaakayyo koo jechaatti jette gaafate isaamaan nama milka koo ani shaakku sinaan mane galmaanaan gaakayyo koo ani shaakku kapuufite Omoro tokagaira jechana matinirkane woi echati jetagapati isamana mamiltoko anisha kusinamana galmana ngagayaga sikafa sichenek orsi bisay Kaguni sitapa yemiradai Bichai yaltevke mirabada Allo yemitit Woi Gandigara mawal madar Gandigara Dara dana Gandigara mawal madar Gandigara Abeda. Kandigara, mawal marar, kandigara.
Andigara awal madare andigara. Amen amen. Aitil mairasam. Aitil mairasam. Saumara gechilali. Aitil mairasam. Aitil mairasam. Aitil mairasam. Saumara gechilali. Aitil mairasam. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu hojjadheen deebi'a. Biyyi keenya waaqarra warri jettan harka keessan ol kaasaa ol biyya waaqarraa yaadadhaa. Godoon amma ijaarrattan kun diiggattanii isa deemtanidha waan ta'eef. Maaliif lafa kanarraa homaan qabdanii biyya lafaa kanarraa homaan qabdan keessan biyya waaqarraadha. Kanaaf akkasitti dhaloota yaadu ta'aa gooftaan sinaa eebbisu. Shalom. Na hordofaa. ስራ እየሰራው ነው። ስራ እየሰራው ነው። Sinin daganne jechaa waan turuufi egaa kana sisirreechaarra ay biyya lafaa gannee deemna. Jesus ya kadme wadaje ya kadme wadiye ya kadme sentun tarara bantalafku sentun wahabunaye getaye bante Ulonele Keber mezgana Bayute banuroi talka yegabba talka yegabba mangare nakin Injilapa Itu kong kabu Bejila pati Kabu Bejila pati Itu kong kabu
Can eski andi. Can. Ne andi? Ntar geldi. Tapranes? Ada eski. Mesela bu konuyu idare et. Ve uğraş. ነበረ ግን እዚሁ ሳናወጣ ከውስጡ ብዬ ነው። ገብታለች። ሰላም በያቸው። ሰው ምን እንደሚያደርግ ንገራቸው። እየጻፉ ምን ጉድ ትሆናላችሁ? ሰጋቱራ እቺ አለቻ። ሰጋቱራው ካሁን በኋላ ግን እንትን ግዢ ከሰጋቱራ የቡናው ግዢ። ቡና ምን? አዎ ጌታ እንዴ የቡና ምን? የቡና ይሄ ተለቃቂዎች ሆነ እና ሸጣሉ። የት ነው የሚሸጡት? ቦታውን አናውቅም። ማማ እሺ ሱሪ አጥልቂና ነይ እስኪ ያደረገ ሊዱ ማማ
እኔ ያ እዛ ትጂያ እዛ ከሽ ኛኛሙ ነው የሚያደርግሽ ማበይ ባቡሽ ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሄሎ ሄሎ በያ በደንብ ሄሎ በያ አላቡ ውድሻለሁ ውድድ ነው ማረግሽ ጃ ቁምጣ አገኘሽ ቁምጣ አገኘሽ እጂ ቁምጣ ጥልቂና ነይ ቁምጣ ጥልቂና ነይ እስከዛ ሰራለሁ ነይ ቁምጣ ጥልቂና ቶሎ ጁስ ገዛልሻለሁ እጂ ጁስ በቃ ትያለሽ እጂ አውዴ ቶሎ በይ ያ ጃ ቁምጣ yo basi ndai korteshe ja tolo bay kanishi ya bintu kanishi bina ali bintu kanishi lamanyam kargan Hallelujah. Mama. Rakko qabu. Rakko qabush. Na 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 la 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 naftun anko silatin rananko jagurate naftun anko silatin rananko jagurate ulma baye narra qabda gati dadabbi ke narra qabda waqayo ulma baye narra qabda gati dadabbi ke narra qabda waqayo naftun anko silatin rananko jagurate naftun anko silatin rananko jagurate mama አስኔ ማማን ጥሪ ምናምን ብላለች ትምጣ እስኪ ዳ ጃያ እንትን ያንን ጥሩ እንዴት አደረጋለ no barica bada እንጀራ ምናምን እኮ ይቀመጥበታል ምን ይሰራል እኮ ይቀመጥበታል जा ये उसकी नो गाली कर रहा नो गाली कर रहा नहीं कोई नहीं आंधी नहीं अरे በዛይ ቀስ እዚሁ ሆነሽ
እንደዚህ በሉ ማማ ማማ በሉ እስኪ ማማ አላም በሉ ማማ አላም በሉ ጃያ በሉ ማማ በሉ በይ አንቺ Shalom, 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 shalom balu, shalom, shalom balu, shalom bal, shalom bay, shalom bay, shalom, izza ga iyayesh, izza iyayesh, shalom bay mama, shalom bay anjib, shalom bay, te ya enati bi, enati bi ya, shalom bay, te enati bi, shalom bay, ente inna, ndazi, kir. ከፍ በይ እሺ። እስኪ እንደዚህ ዘምሩ። ድል በድል እንሄዳለን አናናን እንሄዳለን አናናናን አናናን ኢየሱስ ነግሶ እናያለን። ይልበዳል ሻሎም በይ ሻሎም በይ እዛ እያየሽ ሻሎም በይ እዛ እያየሽ ለምን እሺ በቃ ነው ግቡ ነው አሁን ቆይ ፈታዋለሁ እሱ ፈታዋለሁ። ቆይ ማማ ያዥልኝ። ቆይ አሳልፍሻለሁ። በቃ እዛ ሂዱ። አሁን እዛ ሂዱ ተጫወቱ። እዛ ተጫወቱ። ቻው kino warri maamaa fidi jettasini fideera yaa isheen kun immoo hiriyaa maamaati naafroobika jechuudha hin beektu namoonni baay'een keessanii isheen tun xinnaan tun immoo hiriyaa naafroobikaati dabbasaan kootiyyuu dharra waan fakkaatu gooftaan sinaa eebbisu baay'ee isinitti tola jedhee naman akka jireenya biyya lafaa kanarraa gattanii deemtan akka yaadattaniifan ishii sin namoota waaqayyo sababbii taataniif sin lammii biyya waaqarra sababbii taataniif Phaawulos namni waaqayyo kanadha Filiiphoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti garaan isaanii waaqa isaaniitti jedha salphinni isaanii ulfinna isaaniitti jedha nu garuu lammii biyya waaqarraati jedha nu lammii biyya waaqarraati an lammii biyya waaqarraati shalom hordofaan ये कोई कमत भी है नहीं वागा वीडियो लाइक करो ये उधर ये अंतनी करो ठीक है ये क्या जाने शामिल बाकी चीनी में सेलेक्ट में लोग इंतज़ाम काम है इसी अक्का से तक ना 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 ने Malkabare, yon jubbise la bankare. Masana radarba. Arani jale. Waniti kabeni galada sibgalcha. Situ gamna ragude dubbecha Yom na yaadere naraze galan
nagaan siriif haa ta'u egaa quba koollee na dhiigse harki koo kun akkas fakkaata. Innaa amma mana kichinii tokkoon diigee bakka jirru gara iddoo biraa imalaa irra gooftaanuu kadhadhaadha. Kana jechuun maal isin barsiisuun barbaadanii biyya lafaarra akka waan qabne godaantota akka taatan abbootii keenya Abrahaam faalaalaa Isihaaq faalaalaa godoo ijaarratanii tasuma deemu jechuudha. Gooftaa Yesuus biyya lafaa kanarra gaafii guddaan addunyaa kana raasaa ture waa'ee manaati. Gooftaa Yesuus waangoonni simbirroonni mana akka qaban dubbate. Ilmi namaa garuu gooftaan abbaa hunduma danda'ee ta'ee osoo jiru mana hin qabu jedhee dubbate. Kanaaf nu immoo nu jajjabeessuuf waa'ee manaa nutti dubbate biyya waaqarraa mana qabdu nuun jedhe. Kanaaf lafa kanarratti isin barbaachisu miti nu barbaachisa. Garuu yaadni Waaqayyoo isin irratti haa raawwatuuf tarii viidiyoo kana waan baay'ee hubattu jedhee yaada. Godoo biyya lafaa jechuun hoggasuu diiganii hoggasuu waan ijaaramte jechuudha. Egaa mana kiraa keessa irra manni kiraa mootiyyuu bayii ka'ii galii taa'ii maalii qaba. Amma lafa kichiniitti gargaaramnuun diigaa jira malee waan biraa hojjechaa hin jiru. Amma immoo iddoo biraatti imalla jechuudha fe'annee Waaqayyo nu gargaara guyyaa boruus akkasiin imalla. Kanadha kana akka barattan nana manaa gooftaan sinaa eebbisuu naaf jiraadha. Baay'een sin jaalladha. Tarii namni isinitti tole sheer gochuu dhaloota biraan ga'uu ergaa kana. Maaliif ergaan kun ergaa biyya lafa namni amma yeroo kana mana ijaarrachuu konkolaataa bituu biyya lafaa kanarratti zanaa hidhee jiraachuu barbaada. Garuu nuyi biyya ergisaa jirra. Biyya ergisaa akka jirtan beekuu qabdu. Gooftaan sinaa eebbisuu ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Namni biyya ergisaa jiru immoo zanaa hidhee taa'uu hin danda'u. Biyya namaa jira waan ta'eef gooftaan sinaa eebbisuu. Baay'een sin jaalladha. Shaaloom gooftaan sinaa eebbisu.